Hordoftoota daawwattoota keenyaa kabajamoo bakka jirtanitti nageenya keenya badhaadhaas akka qabuuficha amma kan argamu baaroo kormaa mana yaadessanii mucicha gurraacha mootii Qorambasaa keessatti argamna. Kutaa ciisichaa barataa bultii Nagahoo keessatti argamna. Barataan bultii Nagahoo baatii yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti waraanamee rakkoo cimaan irra dhaqqabee yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti yaalamaa turuun isaanii yaadatama. Amma immoo yaadinsa isaa gara Qorambasaatti gaggeeffamaa jira. Turtii waliin dubbii maatiif firootota isaa waliin taasifamnee simbiraan keenya akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Maqaan kiyya Girmaa jedhama. Inni barataa bultii Nagahoo jedhama. Barataa yuunivarsiitii Dirree Dawaa waggaa sadaffaa inni ispoort saayinsiidha. Kan isaaf qopheessa. Odeeffannoo kan inni isaa raawwadhetti barataan kun barattoota achitti saayintii Dirree Dawaa akka odeeffannoo kennetti barataa kana qaama waraanne yookiin miidhaa kanarraan ga'e amma barattoonni akka dhufuutti akka ofiifi jala galee jiru fakkaatu. Namni tokko namni kun nama lammii kan keessaa kan akka ta'e nama kan inni akkasumaan suuraa dhaalfanii targeessanii nama kanatti to'annoo galii fayyadaman jedhanii dhuunfanii deeman. Akkaataan itti beekamu illee barataa gaafa guyyaa qabachuun guyyaa sana duraadha. Irraa kan biraa tokko barattoonni sababa biraa tokko malee miidhaa jiranii inni kallattii isaan darbuu dhaqee yoo argu irraa argee miidhaa kana ga'uu danda'ani. Ani maqaan koo Shibbiruu Geetaachoo jedhama. Barataan bultii Nagahoo jedhamu kun obboleessatti naamuudha. Nu biraa kan ba'e barnootaaf gara yuunivarsiitii Dirree Dawaa deemne. Achitti osoo barachaa jiranii ijoollee ammayyaa wajjin walitti bu'iinsa uumamee jennaan mucaan kun goddanyaa irra bu'eeti. Osoo goddanyaa isaa miidhamaa jiru osoo ijoolleen Oromoo reebamaa jiranii dhaabbadhee nyaatu jedheetu irraa baasuuf jecha waggaa gidduu inni kun gidduutti kan cuubee waraana. Waraanamee ka'ee hin argamu mucaan kun. Erga xinnoo taaggalee lolee boodatu kan argame. Erga lolee wallaansoo qabee booda argameetu na waraaname jedhee kufee achitti jedhame goddanyaa barnootti nama cin ture asii maatii baasuu waan jiru hin kufee. Erga kufee booda ijoolleen goddanyoon isaa qabanii wasaasaan fuudhanii gara mana hospitaalaa geessanii achitti hidhatamara hospitaala Dirree Dawaa hanga. Hospitaala Jiichorraa Dirree Dawaa magaalaa Dirree Dawaatti argamutti torban lamaaf yaaliira ture. Achitti yaalii achitti godhamaa ture. Xiqqoo gahaa waan hin taaneef gara hospitaala Leencoo Gurraachaa yookiin Qorambasaatti torban lama booddee kan inni rifeerii taasifame. Amma yoo gara ji'a tokko geenye irraa ture hospitaalatti Qorambasaa. Isa kana nuun qabatamaan wanta deemnee hin qabnu. Nuun asii kan gaabana wajjin jammaraa kaanee erga fayyuu waraaname jedhanii hospitaala bakka shaniitii kaasee kan hojii rakkannu seeraanis hordofuu hin dandeenye. Garuu information nuti qabnu karaa mana seeraatiin jechuudha. Abbaan Alangaas amma torban dura dhufee turedhas galmeessa kana qorachuu kan nuun galmee mucaan qabamee jira seeratti dhiyaachaa jira hordofamaa jira. Kanaafuu mucaan kun dura fayyummaa isaa mirkanaa'a. Kana hundumtuu hin beeksisan jedhanii nuun garuu qamaan wanta arginu qabu. Kan inni waraaname garaa isaarradha. Miidhaa garmalee miidhaa cimaadha kan irra ga'e. Opereeshinii yeroo sadiif kan inni ta'e. Hospitaala Jiichorraa Dirree Dawaatti yeroo lamaaf kan inni ta'e. As erga dhufee yeroo tokkoof ta'e walumaa gala yeroo sadiif opereeshinii ta'ee jira. Kan inni miidhamee jirus garaa masaarra waan ta'eef kan opereeshinii taasifamarradha. Akka ammaatti illee miidhaan sun garmalee daran olaanaa waan ta'eef opereeshiniin sun deebi'ee hodhamuu danda'e gammaatti banaa ta'etu yaalii godhamaaf jira jechuudha. Inni kun rakkoo sabaa sallamuu gidduu jiru fakkaata.
rakkoo dhuunfaatu hin taane rakkoo sabaa sallumuu gidduu Gan ani kan tulis ini mana tulis asih kan lagi bertahan di garasit kemudian jalan kawaran rakyat tulis GP kembali di event makan pula di beratun kan pertanyaan itu sama gitu teraku nanti bakal aku ijoollee warra qodaa gidduu jirutti kan lubbiin ka'ee ijoolleen qodaa zariitiin qodaa sabaatiin wal lolanii inni kun ijoolleen miidhamaa jiranii guddinyaatu miidhamaa jiru kan irra eenyudha. Qaamni barataa kanarraan akka qoratanii akka warra hordofaa jiran yeroo darbe dhufanii guddisanii turanii namni tokko akka waan qabamee jirutti to'annoo jalqabee akka waan jirutti kan isaan dhufanii isaanis yoo dhufan suuraa nama to'annoo jala waliin jiru fuudhanii dhufanii suuraa barataa kanatti argisan mucaa kana beektaa gaafatin jira iyyeetti jedhe kan si waraane kanaa nama iyyeetti jedhe deebiilaa ta'e jira. Barataa kanatti rakkoo ba'e gareen nama dhuunfaa kan ta'an gareen naannoo kan irratti rakkoo barataan kun waraanamuu kufamu rukuttaa biraanii irra kan ga'ee jira dhagaadhaan akka waan rukutame illee hospitaala Diikstooraatti X-ray dalaadhaan doktoronni achitti dhufanii jiru. Yeroo sanatti illee sombisaa baay'ee tuqamee kan ture amantiin haala fooyya'aa irra ga'e sun immoo maal irra miidha rukuttaa biraa akka waan qabutti irra kan isaan dhufaman. Qaamni gara seeraatiin dafee qabe akka informaashinii qabutti hin jiru. Qaamni seeraachi keessatti argamu muraasni keessatti iyyuu mataan isaanii gara miidhamaatu hin taane gara warra miidhaa dhiyeessan kanaatti kan inni godhee mucaa kana lafatti galee ture. Otoo ijoolleen Oromoo lubbuu isaanii gatanii yeroo sana fudhanii mana yaalaa battalaan baasatee mucaan kun lubbuun isaa dhabee ture. Akka informaashinii gahaa qabuuttis. Qaamni seeraachi keessa jiru federaalisa ta'u federaal poolisisa ta'u qaamni hidhatee kampasiisanaaf qaxalamee jiru ta'u kan mucaa kana akka hin jiru. Dura bakka inni miidhametti kan qabe barattoota hiriyoota isaati. Barattootuma barattoota Oromoo hiriyoota isaa ta'an bakka sanatti qaqqabee achi baachuudhaan gara hospitaala Diikstooraa magaalaa Dirreedhaatti argamutti kan isaan geessanii achittidha kan qaqqabee guyyaa lama erga waraanamu guyyaa sadan tokko booda kan qaqqabee. Gama kanaatiin ogeessonni achi hospitaala Dirreedhaatti argamanis gama kanaan wanta dhibaan hin qaban. Emergency irratti dafaniiti haa ta'u rakkina ogummaa isaanii haa ta'u malee haga danda'amu dafanii yaalaniiru. Gama sanaa kun jechuudha. Yuunivarsiitiis bukkee dhaabbateera. Akkuma duraan siif kaase hospitaala Diikstooraa torban lama bira kan ture achiin booda achitti fayyaansaa baay'ee waan itti shakkisiiseef rifeeriin dhufa ta'u bakka mucaan kun yaala gahaa argachuu danda'utti rifeeriin dhufa godhamu jenneetu dokteerota achi jiran limaan isaa ture isaanis amma danda'an beekaranii gara hospitaala Leekii Gurraachaatti rifeeriin godhanii dhugaa dubbachuu yoo ta'e agaa ogummaa isaanii kan bira dhaabbatan ni jiru. Asittis taanaan akka dhufneen guyyaa kan isaa argamne akka sa'aatii 10 keessa argames galee achi emergency galee emergency gara kutaa ICU'tti dabarsanii kutaa ICU'tti argina beekudee baay'ee fayyaansaas baay'ee kan nama siraachisu waan ture yeroo sana dokteeronni bira dhaabbatanii. Haalli duraan irra jiru fi haalli namarra jiru fooyyinsa qaba. Fooyyinsa qabaatu malee madaa nama hin qabu. Madaa dhuunfaa bakki waraanaa jechuun opereeshinii kan ta'e keessa jiru saarjerii kan ta'e jechuudha. Sadan kana keessa qaama isaa malee citee jira. Kan si'u shirtee kan hodhamee sun citee jira. Inni kun gana ammallee afaan nutti dubbata. Wanta miidhamee kan dhukkubbiitti dhagaa nutti himata malee ammallee gana fayyinni isaa shakkii keessa jira jechuudha. Kayema dhaabbatee akka nama tokkotti deemuusaa ammallee gana gargaarsa guddaa barbaada. Amma fayyaansaa kan duraanii caalaa waan namatti amma tokko waan namatti toludha. Garuu ammas taanaan dhibbaa waan nama kanaan ni gaa'eedhu waan jedhamu irratti hin fakkaatan. Ammallee taanaan gannaa deeggarsa hedduu kan inni barbaadu. Ammas taanaan carraa kanaan dhufanii dubbachuu barbaadu. Amma qoricha kana TPN jedhanii total parenteral nutrition bakka nyaataatti kan isa fayyadu
TPN kana lama binna tokkoon isaa birrii 1700 bitaa jirra. Lama yoo binnu birrii 1500 binna. Kun guyyaa tokko olee lammaffaa isaatti laga inni dhume dandeenya. Maaliif nyaata ofiin to'achuu waan dandeenyeef jechuudha. Bakka nyaataattis fayyadamne. Kanaaf TPN kana kan teessisaa jiru. Kanammoo gara Daamateetti yuunivarsiitiin nu dhaabbachaa jira. Qoricha gadi guddaa kana nu dhaabbachaa jira. Gaafa yuunivarsiitiin namni yuunivarsiitii dhufee nu bira jiraanitti qarshii ofuun keenyaa qabannee jiru hin binnee booda yaabannee kan nuti fudhachaa jira. Yaada kanarra jira. Kan kana jiru namni waa'ee barataa kun kan nama tokko miti. Kan inni jedhamu dhimma sabummaati. Dhimma uummatii malee uummatii beeksisa dhimma uummatii miti. Barataan kun immoo amma kan dura irratti immoo fooyyee arrabni isaa dubbate jenna malee gana ammallee madaan isaan qofa. Gana wanta baay'isuu barbaachisa. Jalqaba irratti kan hedduu galateeffachuu barbaadu uummata Oromoo Dirreedawaa magaalaa Dirreedawaa fi naannoo ishee jiraatan hedduun galateeffachuu barbaada. Maaliif torban lama achi turre isin jedheen si kaasee ture. Achi torban lama yeroo turre sana keessatti hedduu nyaataan illee ta'u biyyoota hiriyoota isaan bira turan nyaataan qarshiidhaan waan hundumaan yaadaan illee nu bira dhaabbatanii baay'ee kan nuti jajjabeessaa turan. Bakka uummanni keenya uummanni Dirreedawaa naannoo ishee jiraatan ijoolleen keenya durii immoo kaampaasii Dirreedawaatti baratan illee baay'ee nama kan nuti dhaabatan isaan galateeffachuun barbaada bakka gaditti jechuun barbaada. Amma namoonni asiin kan argan hundumtuu lammii isaanii kan boqaman abbootiin qabeenyaas ta'ee ijoolleen hojjetootaas biyya keessallee biyya alaa jirellee yaadaanis gorsaanis qabeenya isaaniitis mucaa kana bira yoo dhaabbatan mucaa kana yoo gargaaru akkuma jedhe mucaan kun dirqama lammummaatiif kan inni miidhagu. Waamicha kaaba godhaa fi hundumtuu bakka dhaabbatan jedha. Ammas kan jedhu uummanni keenya hedduu bal'aadha. Ammallee taanaan gargaarsi karaa qarshii illee yoo hafe dhufanii qaamaan dubbisanii jijjiirama tokko illee nu kennan kunillee waan tokko qarshii bira darbee jechuudha. Qarshiis immoo yoo ta'e abbaan itti dhaga'ame Oromoo itti dhaga'ame namni kuni fayyummaa isaa duratti deebi'uu qaba namni jedhu akkuma duraan si kaasee TPN kanaa turin 1700 bitaa jirra. Hiriyoonni koo isaa namni bira jiraniif namni obboloonni kun bira jiranii beeku lamaan isaa 1500 bitaa jirra. Sa'aatii qarshii kana bakka dhabnetti nyaati kun mucaa kanaaf nu ta'e xinnoo fayyaansa gadi waa deemaa nurratti miidhamuu danda'a waan ta'eef namni deeggaruu fedhu qabaatu carraa kana ergaan darbachuu barbaadu nu deeggaruu ni dandeessu jedha. Sun immoo hin danda'amu yoo ta'es qaamaan dhufanii jajjabina nu kennuun uummata akkasii namaaf lammii akkasitti nu foollee ni qabnaa ni jajjabaadha innis ni jajjabaadha waan ta'eef dhufanii yoo nu danda'u sun waan tokko jechuun barbaada. Amma bakka argamnu Leencaa Gurraacha yookiin immoo naannoo Baara Korbaatti argamna. Hospitaala Tuqur Ambassaa keessatti barataa Oromoo Yuunivarsiitii Dirreedawaatti baatii muraasaan dura waraaname dhibee guddaan irra ga'e hospitaala kana ciisaa jiru. Maatii isaa dubbifne wajjin waliin dubbii taasisne turre. Hordoftoonni keenya peejii keenya laayik gochuudhaan toora intarneetii yuutuubii keenya immoo saabskiraayib gochuun namoota biroof ooluudhaan dirqama Oromummaa keessatti baadhaa isin jechuun sagantaa guyyaarraa dhimma barataa kana haalli fayyummaa isaa irratti jira jechuu irratti qopheeffannee kan guyyaa kana asuma irratti raawwannaa